warri erga dheengaddaati suuraan kun kan qananii miti jedhaa turtan hammas suuraan kun bahee jira gaa kanarratti immoo maal jettu? Akkaawuntii tiiktookii kan kaadhimaa artistuu Indaalam Gosaa turte kan Qananii Addunyaa irratti kunoo beef argitan kanaan har'as irra deebiidhaan gadhiifameera. Dhugaan mucattii kanaa hammas mul'achuutti jira. Baltalayee daha alasgabbam miskiina hin galchu gastii kiyya yoomillee taatu qabadhaa. Jettee dahaanuun jettee amma mataa irratti nu bola'uufi maki. Ifiyuu miskiina ta'e miskiina jaaladhee kun akkatti hafi lafatti. Kanammaa ijoollummaa sitti taphataa malee isa nagaa miti. Maashaallah idaati gaafa kanaan dura si dhukkubee mana akamaa ciifte sana ulfa ofirraa baafte kajaan sun sobaa miti. Guma ganniin ulfa taate maaltu dhagahamaa jira onlaayiniidhaan naan jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafoon hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkamiin isin jedha har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo oduu gaa samoona kana sooshaal miidiyaa achiifachaa diimaaraan wal qabate viidiyoo hedduu tokko isin qabadhee dhufeetan jira. Amma xumura viidiyootti na waliin tooraan isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo kaleessaa irratti argitan utaalloon xiqqoona qabee ture. Ramuu waan jedha alhamdulillah kun fayyeera. Viidiyoo kaleessaa irratti hedduun keessan natti kolfaa turtanii warreenatti kolfitan utaalloon koo isinitti darbu warreenatti kolfitan namatti kolfinaan jennaan namatti kolfuun gaarii miti isinitti darbala an keessan jiru atuma an isiniin abaarreeyyuu isin qaqqaba akkas jedhan dhageessanii beektu itti kolfitan nama qaba jedhan wanti itti kolfitan nama qaba jennaan jechaan an nagaheetan eenyuttatuun kolfee bareedduudha haala muddiinittatuun kolfuu hooma tokko kunoo hooma tokko akkasaan sooressa ta'a jedheetanii akkasaan sooressa ta'a jedheetan atuun haala muddiinitti kolfuu kunoo Mansuur Jamaalitiin kolfuu jalqabe amma immoo yoo haala muddiiniin qaqqabuu dadhabne Mansuuriin dadhabnaa Mansuuriin hin dadhabnu Mansuuriin dadhabna. Egaa maaliifuu subscribe kuma 50 seenuu fi nama kuma tokko nama xiqqoo tafe by the way nama xiqqoo tafe hundi keessan subscribe gochuun dagatina Oromoo wal jajjabeessuu qabna. Channel kana bakka guddaa by the way video reactiitiin ijoolleen subscribe hedduu qaban hin jiranu kanaan dura Jaaboo react yoo beektan ta'e isa hojjetaa ture amma immoo ijoolleen Oromoo hin jirtu daraja soddaa laallaan imma hedduudha baay'eedha wal jajjabeessu tokkichaan wal guddisuu jechaadha Oromoon keenya wal arrabsina galle commenti jiratti kun ta'uun qabu meemee harrumaati nama gaarii ta'e subscribe godhaati channel kana kuma 50 miti kuma 100 seensisuu qabna isa wal qabate gaafa kuma 50 geenya giveaway nama sadiif kuma isinitti bunni jabaateera buna bakka jirtanitti buna jimmaa isiniif hin erga jedhee qaali isiniif galee jira ammas isiniif hin erga inshallah yoo rabbi na gargaare viidiyoo kana hundi keessanuu like gochuun dagatina gara viidiyoo. Egaa hammas suuraan Qananii Addunyaa baheetii jira. Suuraan Qananii Addunyaa haala nama sodaachisaadhaan haala nama gaddisiisuun hammas tiiktookii siin fayyadamtu irratti post godhamee jira hedduu tokko garaa nama nyaata hedduu tokko nama gaddisiisa kanaan wal qabatee namoonni baay'een dheengadda suuraa viidiyoo dheengaddaa irratti kunoo kan Qananii Addunyaa irratti wanti kun post godhamee eenyuun post akka godhe hin beekamu dhugaan mucattii kana bahuu qaba jennee irratti dubbataa turretti jechaadha akka nu waan Andu'aalamiin jibbinee yookaan akka nu waan Andu'aalamiin qeequu barbaanne wayitti namoonni baay'een koomentii jala galtanii kun Qananii miti jettu ijoolleen baay'een gariin immoo galtanii warra kun Qananiidha jedhee irratti dubbataa ture arrabsitu waan baay'ee waan isinitti dhagahame hedduu tokko dubbataa turtan jechaadha ammas viidiyoon dabalataa bahee jira kanarratti immoo maal jettu meemee? Laalaga viidiyoon kun suuraan kun bahee jira kunoo eenyuun jettus suuraan post godhame sun iyyuu jechaadha hamma haala viidiyootiin akkasiin riikard gootee bilbila sii keessatti hambiste akkasitti baafamee jira jechaadha kanaan wal qabatee eenyuun baasaa jira eenyu wanta kana godhaa jira kan jedhuun wal qabatee immoo akka dhagahamaa jirutti maatiidha jedhaa jiru namoonni hedduun maatiidha jedhaa jiru waan Andu'aalam Gosaatiin immoo wal qabatee namoonni baay'eenis duula irratti banaa jiru isarrattis Andu'aalam gara Dubaay deemeera wanna jedhamutti dubbatamaa jira
jira. Awaardii dheengaddaarrattis inni tokkoffaa bahe malee akka inni argame badhaasa sana hin fudhanne beektu jedhee yaada. Isaan wal qabatee namoonni baay'een akka dubbataa jiranitti Andu'aalam Gosaa gara Dubaay deemeera jechuudhaan dubbatamaa jira. Viidiyoo baay'ee irratti dalagamaa jira jechaadha. Ilaalaa. Kunoo guyyaa har'aas bifa argitan kanaan akkaawuntii tiiktookii kan kaadhimaa artistuu Andu'aalam Gosaa turte kan Qananii Addunyaa irratti kunoo bifa argitan kanaan har'as irra deebiidhaan gadhiifameera. Suuraan reebicha irratti agarsiisu jechuudha. Dheekkamuu dhiisaatii, lola dhiisaatii namni tokko akkaawuntii tiiktookii namni tokko akkamitti namni biraan akkaawuntii nama kanaa fayyadamuu danda'a? Tokkoodhi. Lammaffaa akkaawuntii kun ishee bitachuuf eenyu keessan galaati ilaalaa. Filoorsii naannoo 600 olii kan qabdudha. Lammaffaa sadaffaa wanti isin beekuu qabdanii isheen oduutti ittiin jirtu eenyutu itti fayyadamaa jira? Eessaa fuudhee immoo suuraan kun gadhiifamaa jira? Wanta kana adaraa Oromoon qoosinaati. Koppiliinkii, sheerii waliif godhaa, riippoostii waliif godhaa, waliin ga'aa, dhugaa mucaa kanaan baanee Waaqayyo baasu. Ilaala wanta kana sirriitti. Egaa akkuma asirratti dhageessan wallaahi hedduu tokko nama rifachiisa. Haala isin itti jirtu haala isiin itti miidhamtee jirtu hedduu tokko nama rifachiisa. Viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti immoo namoonni baay'een maal jettanii barreessaa jirtanii dhiisaa isiin nagaadhaan boqattu dhiisaa isiin akkas taateetti bor ijoollee keenya irra qaqqabuu danda'a. Hammas ijoollee biraa irra qaqqabuu danda'a. Bor obboleettii keenya obboleessa keenya irra wanti akkasii qaqqabuu danda'a. Kanaaf hammas justice for Qananii Addunyaa dhugaanis akka inni nuu ba'u sagalee ta'uu hin dhiifnu jedha akka kiyyaatti jechaadha. Hedduu tokko garaa nama nyaatti hedduu tokko nama rifachiisa jechaadha. Hammas haqa mucaa kanaa rabbi nuuf baasu haqni si mul'ataa jira. Hammas dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jedha Oromoon. Hammas teenye eegna. በተለየ ደሃ አላስገባም ሚስኪነ ሂንገልቹ ገስቲ ኪየ ዮሚሌ ታቱ ቀበዳ ሰገሌ ከነ ወራባቲ ሚስኪነ ኑንጀቴ ማቂ ተካለ ቪዲዮ ስረት ነጀዶ ሐሮጀቹ ኮቲ ሀቢብቲ ዳዝገል አስገባም ማልጀት ያማሪ ፈለም ቢቁ አውመሰቲ ረከታድ መሰለና መስጎዴ እስኬር ቢት ያተፈተ ሰን ከስቲ ቡቴ ደሃድ ማሺ ታፕ ሲጎደኒ ወርዲ ብሪሸኒ ስቲኬ ሲደርወተኒ አንገሩ ዋና ተረት ዱበት ነገሬ ቪዲዮ መከጨታ ከነናርጌ ደሃድ መሰነትዩ ለማሲጎዴ داعو مسنا تقامسيا تفتو ستي بيت نتلي الحمد لله ربي قالتها فتا اوجي من ودامي غنيا نتبيته بيتا قالتها ربي ستي مو صدقارو مسيا كمان ان من ودامي تاي هوجد كنتو يو داعو متي فرانكاتو كفرانكا لما غوتي سيدر بناني نمتاتي فتا سن فتارت اوبنيسون كان وداتي شي kan marakkataati amma daa olin galchu jette ol galchitu maal guutta maasitu kennaa fi jira seetemu namo kennaa fi jira rakkataa ol galchites rak miskina matsaafa maali dubbisa miskinatti nabuutam ofii keessan deebaatanii yaa ofii yaadattanu keessattuu jarri fi meesan kun enna waa softanu filallataan asoftanu daas gabban wi wallahi jediga ما قالتيس ما نكى قالتيس كانوا تفولو كم إبجا كم إبسا ديتين سيجا ده ما سيجا تبر السيرو ما وان كم نسنا تيجي فولو سيكو قوتي سيجا تبر مالي سافوتة وفيكتي مال جندن ديس سام مكتين وجتته أرجعت بارون سكت مالي تويو بك مالك أتسكر بس أنا بتته وفتسان بتته ستي بتسي تابي ركعتاتي انتني ولا لازم نو الحمد لله رب العالمين وان بيتن قالت ربي مسكينه غرغارا ها جرينيا كينيا ويفتا وجتني جران اتناي ميغني كو اكستلا اتناي مي انغد فيديو انغد رتي ماكينا ساسي كيستيس تاي يوكاني مو جولما كيس جرتي تيكو ها ساسي رتيس تاي حالا سينما رياكت غوتو تيكو افتولما قبدي مجاهون جدي دبديتان توري اني كوم تو كونجينينيم garummaa asaasii keessatti qooftuulummaa qabdi erga nama taane akka namaatti jiraachuu qabna bor nus hin awwaalamna bor nus biyyoo nurra deebi'a jedheetan dubbadhe waa meeqa wal qabsiise Oromoon keenya wal arrabsuu beeka wal qeequu beeka akka tokko wal hinaafisuu beeka sini galee amma kiin maaliif akkas taate maaliif akkas goote hin jenne baay'isoo hammas ta'u immoo makiin maal goote fakkeenyaaf meemi waanuma siin Oromoodha goote akkasitti mataarratti nu albaate daha nun jetti maatii daha keessaa baate atis
har'a miiliyoona tokko argattee dhiiftee koo inni kun borsiin fayyadu bordaattii dhumatti deebitam as jennaan egaa ijoolleen baay'een galanii maal naan jedhanii makii isking makiyyee maanu jalaan tuqinaa keessa koo ana arrabsaaru keessa ana qiiqaa jiru jaan kun ammallee ijoollummaan keessaan baane jedhee dhumanni isaan baay'isoo ani nama arrabsuun jaalladhu garuu immoo gaafa namni daangaa darbe natti hin tolu makiin maal jetti isiniin jedhe fakkeenya gaasee viidiyoo duraanii irratti ana wajjin teessee laayivii haasa'uun kee jetti mucaa tokkoon guyyaa tokko akka waan jira miti ofii bakka guddaa wayiitti of ilaalti isinii galee ijoollummaadhuma keessaan baane inni dhuma dhiifna oromoon silumaayyuu nama fammasiisu hin beeku akkasii kunoo isinii galee viidiyoo kana qofaa miti baay'ee jira laalaa ani waa isin gaafadhee hin beeku isin dararee hin beeku yeroo duraatiif waanaa godhaa isin hin jee miti bakka makiinaan barbaade makiinaa oofuun barbaade makiinaadhaan barbaada isinii dila kana osoo jiru waanii wanti jechuun qabu isin galee kunoo amma ammoo makiinaa bitaa fi warri dheengedda kaleessa king makiyyeenu jalaan tuqin bitaa fi makiinaa bitaa fi jettee immoo isa tokko nu jalaa arrabsuu jalqabdeetti ibsishaa nu jalaa arrabsuu jalqabdeetti ifiifuu miskiina ta'e miskiina jaaladhee kun akkatti hafe lafatti wallahi miskiina jaalachuun bareedaa miti jechuudha anama miskiina jeetiin isin galcha daha moodad hin labbatamu ifiifuu miskiina ta'e miskiina jaaladhee kun akkatti hafe lafatti maal jechuudha ofii miskiina ta'e miskiina jaaladhee jechuun waan jennu ijoollummaan siin taphataara jennee bira darbina warri dhuftanii ajjalatti immoo waan tokko babarreessitan of eeggadhaa tokko akka hin barreessine warri jaalatan duraa gorfadhaa ka'u akkas ta'e warri jaalatan akkasi bokola wallaahi amma mucaan mataarra nu baate jettee dahaa jettee nu arrabsuu jalqabdee mucaan eessaa baatee gannii koonniti dahaa jettee nu arrabsitu astakfirullah maashaallah idaati gaafa kanaan dura si dhukkubee mana akamaa ciifte sana ulfa ofirraa baafte kajaan sun sobaa miti agartee nu eeguma sagalee kan ka'e agarree yaa bosee amanne malee jalqaba barii ganniin dhiiruma biraa udheexxin seene nu nama guddaadha ganniin nama kabajaa qabu inneen si eegne garuu namumaati beektaa bakka kabajattee eedu booda bakka wayitti agartaa saniifuu sun rakkoon qabu maa kan keeti maatu nu gashinu baga goote garuu gaafa gartee diqaalaa ofirraa baaftan gadi baatanii nu gargaaraa gizee jettan saalfadhaa baleeyyan hudduu tan teessan san isin tutti bashannane gizee san ti bashannantanii gizee ulfa fuutanii rimayni garaa keessaa sin gabbee nutti gadi baatanii maa nutti ijjitannu nusi waliin waa takka maal gareenu waa takka na gareenu wallaahi nu kunoo amma eegasii ka sagaleen duubaan dhuftee amma immoo sagalee kaaddii barteesse tiyyaa miti ani saalfadhu wallaahi ana makka natti akka amantaa tiyyaatiin waan amantaan tiyyattiin na hayyameen kakadhee sagaleen sun akka tanteetaati siifan mirkaneessa tasanirraa hafte hogguu ol jaatanii ofii teessanii fataa jettanii diqaalaan garatti sinafee gadi baatanii ofirraa baaftanii mana akimaa ciciiftanii achi sawwaranii barinumaanii dhukkuba jambar kanaan dura wallaahi hijibdoota jechuu ulfa guurtee yaatee ulfa guurtee ulfa abbaa meeqaa walitti funaantee fuutee ofirraa yaaftee nu dhukkubaa nu gargaaraa oromoo rabbi sinaafitu lafarraa bada haywaaniin jechuun kun waan darbee garuu siin sagalee kaadutu waa mara nu yaadachiise malee waan darbe wanni siin goote hundinuu darbe ka gaafni ishiin na dhukkuba jette safuu ati immoo afaanuma keenya jibbaa qaalitti kana takka fuulaan ijaan argeen beeku jechuun afaan sii immoo dhiisaa afaan sii cimaadha afaan qaalitti kana isin buusini soba kun soba ta'uu qabalaa eessaa fiddumaan akkasii faalana gubanne yoo egaa viidiyoon qabadheef kana fakkaataa isinitti isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti oroo shawuu baay'ee